شوف هادي talba هادي abasuuda gurraacha kun immoo roosmeriidha jechuudha. Kana walitti ndaaka wajjumaan haa ilaallu akkattaan fayyadamuu eegaleera amma jechuudha. Faayidaa mataa kiyya irratti waan argeef kanaatiifuu isinillee akkana godhadhaatee kanaatti fayyadama isinii ta'a. Kunoo amma kanatti godhadheen ka'e jechuudha. Kanatti erga kukkutee booda kanatti naqee daaka jechuudha. Erga kanatti naqee booda kun immoo zayitiiniidha. Kanaan daaka. Saniin booda uummasaa walumaan halaallu. Kunoo akkuma argitan kana itti naqadhee jira. Kun immoo isa irraa kukkuteedha. Kunoo. Alahin kena kedai saya. Kan hojjetanii itu anti gurguratu bakka an eessaati fiduusa. Kahati ke gamnaanis gamnaatti enjaarti. Tokkoof barii tokkoof maaf dukkanaare. Kana kuuni fayyadamna kaanutis. Kuna rosemary, talba, abasuuda gurraacha, zayituun. Ini jala. Dhugaa rabbiin mana keessatti fayyadamu. Warri argata. La. Kanuma bakka. Masyaallah. Ini ammoo kanaan calalachuuf ananii kanattan calaladha. Dhumasaa wajjumaan ilaallaga. Ilaala. Aynamaa. Tan. شوف واو dhugaa rabbitti fayyada isin fayyada itti fayyadama amma kanatti naafa qabbana wajjin kaayira ummasaa walumaan ilaalla. Kunoo akkanittan daakkadhee jira danfiseera jechuudha. Viidiyoo irratti hojjedheera amma kunoo calalachuuf naa qorreellee jira jechuudha nanibu. Kanaatiifuu isinillee akkuma koo godhaattee fayyadamaa isiniin jedha. Bakkeerraa bituurraa waan mana fayyadamuu dandeenyu goone manuma itti fayyadamnu. Okay? Wai. Biyya akkas godhee nutti gurgurataa lakka. Dah.
kan hojjedheen ka'e kun jirtan ishee kana bichaa keessaa beela ishee kan ta'e garuu hamma ta'e ilaala isa kana ammoo akkasan godhan hangatu harka tokko waan baadhuufi nyaanni jenne nama rarigatuunsa waan akka finna hojjetan akkana namatti tolaa lakkaa yaa rabbii gartani dhugaa rabbii manuma keessatti hojjedhaatti fayyadama ila kunoon kan hojjete ka'e kan oola tani